Barnoonni ammayyaa guddina biyya tokkootiif gahee olaanaa qaba. Dhaloonni bu'uurri isaa barnootaan qarame ammoo boruun isaa biyyaaf gumaacha guddaa qaba. Biiroon Barnoota Oromiyaas barattoota qabxii olaanaa galmeessan 38 fi badhaasa kennee jira. Barattoonni badhaasa kana fudhatan Taarikuun Kumasaa dabalatee kanneen biroo addatti FBC'tti yaada isaanii kennanis badhaasni akkasii jajjabinaa fi barnoota keenya gara fuulduraatti hamilee akka horannuuf nu gargaara jedhan. Dhibba shan keessaa 407 fide. Ani akka dhuunfaa kiyyaatti yeroo baay'ee wanti sagalee waraabuu diktaafoonii wanta jedhamuun barsiisota waraabbadhee lammaffaa immoo silkii irratti wantoota garaagaraa fayyadamuudhaan qabxii kana fiduu danda'e. Intiraansii qabxii 635 akka Oromiyaatti qabxii lammaffaa fidee jira. Gammadeetis jira. Waan tokko erga itti dadhabnee arganneen booda badhaasni waan jechuun waan hamilee namaaf kennudha jechuun dadhabbii koo kana namni naaf ilaalu jira yaada jedhu nama keessatti uuma. Nama achi gadi dhufaa jiruufis immoo badhaafamuuf badhaasichallee yaada mooraalii ta'e in gargaara waan ta'eef badhaafni waan gaariidha. Mooraalillee hamileellee baay'ee kan waan namatti tolu namaaf uuma. Hunda caalaa dammoo bakka dadhabbii koo namni konsider godhu jira inni jedhu sun waan namatti tolu. Akka naannoo Oromiyaatti walgeettii barnootaa irratti bal'inaan manneen barnootaa irratti hojjetamaa tureera. Hamma bal'ina irratti hojjetamaa ture qulqullina irratti ammoo osoo xiyyeeffatamee barataan firii gaarii fiduu danda'a kan jedhan maatiin barattootaa. Maatiinis kana keessatti qooda olaanaa baachuutu irraa eegamaadha kan jedhan obbo Iyyoob Godaanaa dabalatee kanneen biroos. Yeroo isaa guutuu kophaatti mana kophaatti qaba. Kophaatti ta'ee gola isaatti qo'ata. Asii achiin deemu yeroo isaa yookaan mana barumsaatti yookaan laabireerii deemee qo'ata yeroo kaan mana ofiitti mul'isanii qo'ata yeroo isaa sirriitti fayyadamuudhaan jeequmsa adda addaa rakkoo adda addaa yeroo jirullee keessa galuu dhabuudhaan baay'ee bakka yeroo isaatti fayyadamee qo'ataa ture. Yeroo isaa akka inni balleessu hin godhu yookaan ammallee tapharratti waan badheerra akka inni dabarsuuf hin godhu hin to'adha mucaa kiyyaa hin to'adha eessa akka inni oolu hin to'adha. Mana barumsaallee yoo inni dhaqu barsiisota isaallee gaafadha. Mucaan kiyya akkam jira jedhaani. Mucaan kiyya akkam barataa, amalli isaa akkam fakkaata, qabxii isaa akkam fakkaata, beekumsi isaa akkam fakkaata, hubateera waan baratu kana hubateera maal fakkaata jedhee barsiisota isaallee gaafadha. Yoo inni mana galu isaallee gaafadha. Akkuma sanuu dabtara isaallee ilaalaa. Qormaata inni qoratamee yoo inni galulle qormaata isaallee ilaala yoo hordofa akka malee. Hoogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo cabiinsa barnootaa biyya keenyaa hamaadha. Kana fooyyessuuf ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo itti kennee hojjetaa jira jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa tokkoffaan barnoota ta'ee ajandaa duraa ta'ee akka hojjetamu murteessee jira. Cabiinsi barnoota biyya kanaa kan namni yaadu ol baay'ee gadi fagoodha. Haa ta'u malee interventionii tokko hojjetaa jirra. Qabxiin barataa gadi bu'uu wanti danda'eef jalaa kaasee ijoollee qopheessuutu rakkoo ture. Ijoollee qopheessuu irratti ijoolleen keenya manneen barnoota bu'uura boruu keessa waan hin dabarreef manni barumsa bu'uura boruu waan hin jirreef ijoolleen kutaa tokko gaafa galan kutaa tokko irraa waan eegalaniif barreessuuf dubbisuu amma kutaa 5 rakkachaa akka turan ilaallee jirra jechaadha. Kanaaf bara dhufurraa ka'ee piroojeektii waggaa 3 uummata hirmaachisnee hojjenneen manneen barnoota gara bu'uura boruu gara 15,000 ijaarraa jirra. Bara dhufurraa ka'ee daa'imti takkallee kan keejii keessan dabarre yookiin bu'uura boruu keessan dabarre Oromiyaa keessatti hin jiraatu. Barattoota firii gaarii akkasiin galmeessisan badhaasuun ammoo barattoota kanneenii hamilee itti horuu fi barnoota isaanii gara fuula duraatti akka cimanii itti fufan taasisa jedhan Dr. Tolaa Bariisoon. Ijoolleen amma har'a badhaasne kuni ciminni isaanii kanumaan dabalee deema. Maatiinis ijoolleen isaanii bifa kanaan dhufanii asitti yoo eebbifaman gammachuu guddatu itti dhaga'ama. Warri miidiyaa kanaan laalanis ijoollee isaanii jajjabeessu. Ijoolleen kunis jajjaboo ta'anii akka ba'an gargaara. Kanaaf badhaafamni ijoollee keenya har'a kutaa 12 haa ta'u malee rabbi isin gargaaree yuunivarsiitii keessattis tokkoffaa baatanii qabxii olaanaa akka galmeessitan abdiin qaba.